Humni qilleensa Itoophiyaa roobii irraa ganama yeroo lammaffaaf magaalaa Maqalee haleellaa roobii irraa ganama toora sa'aatii 10 fi daqiiqaa 25 irratti fudhatamee jedhamu kanaan yoo xiqqaate namoonni 3 akka madaayan maddeen naannichaa gabaasanii jiru. Hospitaalonni fi ogeeyyonni fayyaa akka jedhanitti namoonni 3 madaan akka malee miidhamanii jiru. Haleellaan qilleensaa kun handura magaalaa Maqalee naannawa Garbaa Bubbuu jedhamtutti akka ta'ellee gabaafamee jira. Bakka kanatti dhaabbileen amantaa fi jiddugala daldala akkasumas sochiileen uummataa kan itti baay'atus jedhame. ያው እንደምታውቁት almost 3 ሰዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የደረሳቸው አሉ። እሱ አሁን እንደምናየው ያው ጉልበቱ ስብራት አለው፣ የቀኙ በግራ እጁንም ስብራት አለው። ከዛ ደግሞ ያው ተጨማሪ ምርመራ አኩማ ቤተን ናሞኒ ሰዲ አከማሌ መዳኒ ጅራን አኩማ አርጋ ጅርተን እኒ ሀርካ ቢታ ኢሳ ጨቤ ጅራ ቆረኖ ደበለታ ጎዳዋን ጅሩፍ ፉለ ዱረቲ kan ibsunuta nuti wanni dubbachuu feenu haleellaan ummata nagaa irratti osoo xiyyeeffatuu baate lammiileen nagayaa baay'een miidhamaa jiru waan ta'eef kanneen dhimmi ilaalu marti oduu bira dabree qabatamaan waan godhuu qaban akka godhan jennee abdanna. Hawaasni idil addunyaatis lolli kun diree lolatti malee bakka uummanni nagayaa jirutti adeemsifamuu callisuu hin qaban. Kun yeroo lammaffaaf waan ta'eef itti fufa yoo ta'e gaarii miti. Uummannis of eeggannoo godhuu qaba. Yeroo haleellaan mudatuu fi yeroo namni miidhames gargaarsi duraa kennamuu fi qaba malee walitti heddummaatu hin qabnu. Viidiyoon televezyiinii Tigraay gadhiise akka mul'isutti dhiiga namoota madaanii lafatti jigee fi aara haleellaa kanarraa dhalate samii dukkaneesse kan mul'isu. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa haleellaan kun raawwatamuu fuula Tiwiitara isaan irratti maxxansanii jiru. Haleellaa kanaanis namoonni nagaa miidhamuu fi qabeenyis mancaanii jiru jedhan obbo Geetaachoon. Gabaasni miidiyaa irratti dhihaates sirni faashistii Abiyyi Ahmad adda waraanatti waan injifatameef haaluu bahuuf haleellaa kana raawwatee jira. Onkololeessaa 18 bara 2021 wixata dabre kanas magaalaa Maqalee naannawa adde haqqii fi masooboo harreenaa jedhamanitti haleellaa wal fakkaataa fudhatameen yoo xiqqaate namoonni 3 ajjeefamanii kanneen biraa hedduun madaa'uun kan gabaafame. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa jalqaba haleellaa san kan haalan yeroo ta'u garuu boodarra miidiyaan tajaajila oduu Itoophiyaa haleellaan sun maadhee meeshaa TPLF itti fayyadamaa ture irratti kan xiyyeeffatee jee weerarri humna qilleensaa sun bakka aggamame barbadeessuu fi namoonni nagaa haleellaa saniin miidhaman akka hin jirres gabaasni sun eeree ture. Gama biraatiin raayyaan ittisa biyyaa ibsa amma baasen haleellaan qilleensaa kun bakkoota xiyyeeffannoo irratti fuulleffate milkiin raawwatee je haleellaan kunis maadhee oomisha meeshaa waraanaa fi suphaa TPLF qofa irratti kan fuulleffatee je ibsi kun qulqulleessi labsii yeroo ariifachiisaa burjaajjiin hubannoo jiraatus haleellawwan humna qilleensaa irraa kun bakkoota fuulleffate irratti milkiin kan raawwatame je ibsi mootummaa Itoophiyaa irraa kenname akka jirutti haleellaan bakka meeshaaleen waraanaa jajjaboo fi seeran ala dhoysuuf TPLF itti fayyadame irratti kan fuulleffatee je. Bakkoonni waraanni TPLF meeshaa waraanaaf itti fayyadamaa tures faayidaan ala tahee jira ibsi kun. Garuu haleellaan irraa kun jiddugala magaalaa Maqalee keessatti kan fudhatamee fi bakka dhaabbileen amantaa fi sochiileen uummataa itti baay'atanitti jiru maddeen naannichaa. Awustiraaliyaan haleellaan qilleensaa magaalaa Maqalee irratti adeemsifamaa jiru na yaaddessaa jette. Ministeerri dhimma alaa Awustiraaliyaa Senatar Mariisee ibsa kennan keessatti Awustiraaliyaan oduu haleellaa qilleensaa Maqalee irratti fudhatamee fi lola hammaatee jiruun ni yaaddoitti jedhanii jiru. Dabaluunis Awustiraaliyaan lola kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru danqaalee gargaarsa namoomarraa jiruu fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa adeemsifamaa jiru ni balaaleffatti jedha ibsi kun. Lolli biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru yeroo ganna tokkotti dhiyaatee jiru kanatti jiruu fi nageenyi lammiilee Itoophiyaa haalan miidhamee jira. Gama biraatiin haleellaan qilleensaa magaalaa Maqalee kan ishee yaaddesse ta'uu Awustiraaliyaan ibsa baaste kanaan hubachiiste. Awustiraaliyaan humnoonni waraana kana keessaa qooda qaban lola akka dhaaban gaafatte. Dhaabbilee deeggarsa namummaa lubbuu oolchu garasitti geessaniif hayyamni akka godhamullee gaafatte. Itti fufuunis mootummaan Itoophiyaa fi gareen mormituu TPLF hatattamaan lola dhaabanii waliigaltee Itoophiyaa fi nageenya
keenya lammiilee Itoophiyaaf yaadamerra akka gayan jabeessitee gaafatte. Awustiraaliyaan hariiroo muraasa Itoophiyaa waliin qabdii kan jedhu ibsi ministeera dhimma alaa biyyattii kun yaaddoo maatii hidhata Itoophiyaa waliin qaban waliin walitti bu'iinsi kun miidhe fi michooma keenya ibsinaa jee jira. Lolli kaaba Itoophiyaa yeroo jabaataa deemaa dhufe kanatti yaamichi lola dhaabaa ta'a mari'adhaa jedhu ammoo hawaasa idil addunyaa irra deddeebiin dhihaataa ture jira.